jalqabarratti hangafoota Tiraampii guddinni nagaa yeroo dhaabbatu Iraaniif sa'aatiin akeekkachiisaa kennamee jedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed warshaa xaa'oo godee yeroo gabaabaa keessatti xumuruun rakkoo ijoo Itoophiyaa akka furan dubbatan. Haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwachaa jirtu doolaarri Ameerikaa gatii akka addunyaatti qabu dhabsiisuu mala haasaa jedhu kaaseera. Israa'elii fi Libaanos ergaa bara 1984 Libaanos biyyoota Arabaa hundeeffamuu Israa'elii mormanitti makamtee kaatee wal waraanuu keessaa bahanii hin beekanii sababa isaanii hariiroo dippiloomaasii hin qabneef ijoon ibsamaniiru. Itoophiyaa keessa kan jiru rakkoo hojii osoo hin taane rakkoo hojjetaati muummicha ministeeraa Abiy Ahmediitu dubbate. Labsi hatattamaa WHO'n sanyiin vaayirasii Iboolaa haaraa talaallii hin qabne RDC keessatti tamsa'aa jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin. Ardii Miidiyaa Konnekshin toora YouTube keenyaa subscribe like gochuun wajjin tura amma balballoonni oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenamu. Tiraampii guddina nagaa yeroo dhaabbatu Iraanii fi sa'aatiin akeekkachiisaa kenname jedha. Tiraampii yaadota Ameerikaan waraana kana dhaabuu fi dhiyeessite Iraan deebii dhiyeessitee balfa jechuun waamuun isaanii ni yaadatama. Mariin waraanaa kan xumuramuuf taasifamaa ture dhaabbatee waan jiruuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii Iraan sa'aatiin dhufaa jira akeekkachiisaniiru. Socho'uu wayyaa kanaan wanti isaan irraa hafu hin jiru jechuun waltajjii isaa sooshaal irratti barreesse. Ergaan kun kan dhiyaate wayita pirezidaantichi muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin wiixata haasa'uu qabanitti ture. Miidiyaaleen Iraan gama biraatiin Ameerikaan yaada yeroo dhiyootti Tahiraan walitti bu'iinsa kana dhaabuuf dhiyeessite irratti deebii kennitaafinnaa qabatamaa tokkollee kennuu dhabuu ishee gabaaseera. Washington irraa araarama dhabuun marii keessatti akka hin sochoone fida jechuun dhaabbati oduu walakkaa ofiisaa meer gabaaseera. Ergaan Tiraampii kun jalqaba baatii eebilaa dhukaasaa dhaabuun labsamuu isaa yeroo muraasa dura yoo Iraan walii galtee waraanaa kana xumuruuf walii galtee malee waliigaluu diddee qaroomina guutuun du'a yookaan ni dhabamsiisa jechuun doorsisa isaanii kan deebisaa dudubbataa turan ture. Pirezidaantichi jalqaba torban kana gaafii Tahiraan erga kuffisee booda araara dhaabuun deeggarsi lubbuu guddaa irratti akka jiru akka akeekkachiisaniiru. Guutummaan guututti fudhatama hin qabu jechuun dubbii himan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Bagahaa'ii itti gaafatamummaa fi arjaa ta'uu isaanii cimsanii dubbataniiru. Akka dhaabbati oduu Official Iran Tisnaam jedhamutti waraanni gama hundaan hatattamaan akka dhaabbatu haleellaa Israa'el Libaanoosiin keessatti Hizbullaa irraan deeggartu irratti itti fufuu eeruun uggura humna galaanaa Ameerikaan buufata doonii Iraan irratti raawwattee dhaabuu fi haleellaan kana booda Iraan irratti akka hin raawwanne wabii kennuu dabalatee dubbataa turan. Akkasumas gaafii beenyaa miidhaa waraanaatiin kafalamuu fi abbaa biyyummaa Iraan Strait of Hormuz irratti xiyyeeffannoo kennuu akka dabaluutu himameera. Kan gabaase BBCdha. Oduu itti aansinee qabannee muummee ministeeraa Abiyyi waa'ee warshaa xaa'oo Itoophiyaa fi Biliyoonerri Afrikaa Aliko Dangote ijaarsisee jiranii maal jedhan ka jedhu isin biraan geenya. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed warshaa xaa'oo godee yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun rakkoo ijoo Itoophiyaa akka furu dubbatan. Aangawoonni Itoophiyaa kun caamsa 1726 dilbata wayita dureessa Afrikaa Aliko Dangote waliin iddoo warshaa xaa'oon kun itti ijaaramaa jiru daawwatanitti kana dubbatan. Warshaan xaa'oo doolaara miliyoona 2.5 baasu kun naannoo Somaalee godee keessatti ijaaramaa yeroo xumuramu
warshaawwan xaa'oo gurguddoo Afrikaa keessaa tokko ta'a jedhamees eegama. Mootummaan Itoophiyaa fi dureessi Afrikaa lammii Naayijeeriyaa ta'e Aliko Dangote waliin ta'uun warshaa xaa'oo guddaa ijaaruuf waliigaltee kan mallatteessan hagayya 29 2025tti ture. Waliigaltichi dhaabbata Itoophiyaan Investment Holding fi Dangote Group gidduutti kan mallattaa'e yoo ta'u, warshichi jaarmiyaaleen akka hoogganamu ibsameera. Warshaa gahee abbaa qabeenyummaa dhibbeentaa 60 kan Dangote Group yoo ta'u, dhibbeentaan 40 immoo kan Itoophiyaa ta'a. Ministeerri muummee Abiyyi daawwannaa Alii Dangote waliin taasisaniin kanarratti ijaarsi warshaa dandeettii xaa'oo yuuriyaa meetira toonii miiliyoona 3 oomishuu qabu kun onkololeessa 2025 eegaluu fi ji'oota keessatti xumuramuuf uummataaf waadaa galanii akka turan himan. Haa ta'u malee yeroo ammaa addunyaa irratti xaa'oo fi boba'aan meeshaalee akkaan murteessoo alaa galan ta'anii waan argamanii fi yeroo kana gabaabsuuf maal gochuu akka qabnu Dangote waliin dubbataa turre jedhan. Hojiin ijaarsaa kana akka saffisu kallattii kaa'uu fi daawwannaan kun murteessaa ta'uu kan himan muummichi ministeera Abiyyi yeroo qabame ji'oota 40 asitti xumuruun oomisha nuuf ga'u yoo nurraa hafe kan gabaa alaaf dhiyeessinu oomishuuf waliigalleerra jedhan. Piroojektota gurguddoo biyyattii kanneen akka warshaa simmintoo fi kan keessatti kan ramadamu warshaa xaa'oo kana xiyyeeffannaan akka hordofan himan muummichi ministeera Abiyyi. Oduu biroon haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwachaa jirtu doolaarri Ameerikaa gatii akka addunyaatti qabu dhabsiisuu mala dubbii jedhu kaaseera. Waraanni kun jalqabuun booda Iraan ulaa Hormuuzii cufuun tankaroota boba'aa achiin daddarban qarshii Chaayinaa yuwaanii fi kiriiptoo kaaransii fayyadamuun kafalchiisaa jirti. Haa ta'u malee doolaarri Ameerikaa diinagdeen addunyaa irraa guddaan ittiin socho'u balaarra jira. Yoo waraanni Iraan itti fufe yuwaanii akkamiin doolaara bakka bu'uu danda'a? Kanaan dura gatiin boba'aa kan murtaa'u doolaara Ameerikaan ture. Yeroo ammaa kana boba'aan addunyaa harki 85 doolaaraan gurgurama. Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan humna doolaaraa dhabsiisuu fi fedhii qabaachuun alatti yeroo dheeraaf waan geeddarame hin jiru. Kuufama mallaqaafis haalli jiru walfakkaataadha. Baankonni qarshii kan kuusan doolaaraani. Kuufama mallaqaa addunyaa harka 60 doolaaraan jiru harka 20 yuuroo yoo ta'u, kan hafe qarshii biyyoota lixaan kuufamee jira. Mallaqni Chaayinaa yuwaanii dhibbantaa 2 qofa qabata. Haalli kun immoo kan maddu Ameerikaan diinagdee addunyaa isaa guddaa fi ammayyaawaa ta'e qabaachuurraani. Ameerikaan faayinaansii guddaa ta'e qabdi. Mallaqaan bilisaan socho'aa, baankii biyyaalessaa walabaa akkasumas biizinasaawwan bu'aa olaanaa addunyaa qaban qabdi. Haa ta'u malee yeroo Doonaald Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'ee humni doolaaraa raafamuu jalqabe. Bara darbee doolaarri gatiin isaa % 8 dhabe. Addunyaan waa'ee tarsiimoo haaraa haasa'uu jalqabdee innis Ameerikaa gurguruu jedhama. Gatii dhabaa dhufu doolaaraa kana qeeqxonni waraanaa daldala Tiraamp addunyaa waliin banitu sababa jedhu. Haleellaa michoota irratti taasisuuf Ameerikaan dhiibbaa siyaasaa fi dinagdee gochuuf humna waraanaa fi dinagdee fayyadamuus kaasu. Gadi bu'uun gatii doolaaraa hamma Ameerikaan bara kana Iraaniin haleeltutti ittuma fufaa ture. Tiraamp akkuma naannoo addunyaa boba'aa oomishuu haleeleen dinagdeen addunyaa kufuuf gatantarutti ka'ee gatiin doolaaraa gadi bu'urraa deebi'ee ol ka'uu jalqabe. Bakka buutonni Israa'elii fi Libaanos irraa ta'an marii masaa biraatiif Waashingitanitti sanbata caamsaa 15 wal ga'aniiru. Kun ammoo erga eebla keessa pirezidaantii US Doonaald Tiraamp waliin walga'anii boodaadha. Kun ammoo erga eebla kaasee pirezidaantii US Doonaald Tiraamp waliin walii galanii boodaadha.
Erguma jaarsummaa Ameerikaatiin eebla 16 waliigaltee irra gahanii boodallee Israa'elii fi Hizboollaan kibba Libaanosii keessatti wal loluu itti fufaniiru. Israa'el ajajaa Hizboollaa caamsaa 6 Beeruut keessatti ajjeefteetti. Dhukaasa dhaabuun kun guyyoota 10 akka turu yaadamee ture. Garuu torbaan 3f akka dheeratu godhamee caamsaa 17 xumurame. Itoophiyaa keessa kan jiru rakkoo hojii osoo hin taane rakkoo hojjetaati. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediitu dubbate. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed Itoophiyaa keessa rakkoo hojii osoo hin taane rakkoon hojjetaa akka jiru himan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed sirna eebbaa paarkii infraastiraakcharii Galaana Guuraa irratti argamuun biyyattii keessatti bakka hundatti hojiin osoo jiru hojjetaa humna argachuun gufuu guddaa ta'uu dubbatan. Dargaggoonni osoo hojiin jiru hojjechuuf fedhii dhabuu isaanii kan ibsan muummeen ministeerichaa hanqina hojjetaa kan furuufis lammiilee biyya alaa kanneen akka Chaayinaa, Filiippiinsii, Keeniyaa fi Naayijeeriyaa irraa dhufan bal'inaan fayyadamuuf akka dirqaman ibsan. Labsii hatattamaa WHO sanyiin vaayirasii Iboolaa haaraa talaallii hin qabne Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo keessatti tatamsa'aa jira jedhani. Biirooleen eegumsa fayyaa addunyaa tamsa'ina vaayirasii Iboolaa cimaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoota 88 galaafate hordofee labsii hatattamaa fayyaa hawaasaa labsani. Kutaa bulchiinsa Iturii keessatti kan jalqabee fi baatii caamsaa walakkaa bara 2026tti namoota 330 ol kan qabate vaayirasichi daangaa ce'uun biyya ollaa Yuugaandaa keessattis argameera. Giddugaloonni fayyaa dhibeen kun itti mul'ate kanneen akka Mongowaali, Rwaampaarii fi magaalaa guddoo Iturii Buniyaa daangaa idil addunyaatti dhihoo ta'uun isaanii sodaa tamsa'inaa naannawaa kanaa waan dabalee fi ministeeronni fayyaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo, Yuugaandaa fi Suudaan kibbaa marii hatattamaa akka taasisan isaan dirqisiiseera. Sanyiin vaayirasii kanaa Bundibugiyoo kan jedhamu darbee qofa kan mul'atuu fi hanga ammaatti talaallii yookiin qoricha mirkanaa'aa kan hin qabne ta'uu isaa ibsameera. Talaalliin amma jiru kan akka Ervebo fi Zavedonoo Mavbai sanyii zaarii Ebola versii qofaaf kan qophaa'e waan ta'eef ogeeyyiin fayyaa yeroo ammaa kana yaalii deeggarsaa keessattiyyuu dhangala'aa qaama bakka buusuu fi mallattoolee dhibichaa to'achuu irratti qofa xiyyeeffachaa jiru. Mallattooleen namaa dhibeen kun itti argame irratti mul'atan ho'a qaamaa, dhiigaa dhangalaasuu waan fakkaatanii fi ho'a qaamaa tasaa fi dhukkubbii maashaa irraa eegaluun gara rakkoo garaachaa fi marrimaanii cimaatti akkasumas sadarkaa itti aanu irratti gara dhiigaa dhangalaasuutti tarkaanfatu. Furtuun to'annoo fi ittisaa dhibee Afrikaa CDC fi dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO kudhaalee loojistikii cimaa naannichatti mudatan furuuf qabeenya barbaachisu hojjechaa jiru.